Dr. Bantii Ujuluu Teessoo qorataa amantii kiristaanaa keessattuu Protestaantii irratti Dr. Yusuf Nuure hayyuu qorataa dhimma Islaamati. Anis Sidaaqata Shooma Irkoo dhimma waaqeffannaa irrattan qoradhaa. Nu sadeenuu har'a mariin irratti mari'annu dhimma mana lubummaa Oromiyaa ilaalchiseeti. Hayyoonni Oromoo kun amantii garaagaraa warra hordofan akkamitti ilaalu? Gaaffii seeraa, gaaffii haqaa, gaaffii dhugaa, gaaffii dhiyeessanii yaa'iin Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaadhaa saba akka mana sagadaa isaanii namni baqatee hin deemne walitti isinii qabna jedhu hojjettoota tajaajila isaanii abaarre jechuun kun anaaf fudhataman qabu. Sababii inni fudhataman qabneef tokkoffaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni abaarinaa eebbisaa jedha. Waldaan kiristaanaa nama abaartu, nama eebbisti malee. Kan isaaf hin abboomamne yoo jiraate akka seera isaaniitti kanaaf kana bal'eessan jedhu. Namni warri kasasaman sun iyyuu immoo dhiyaatanii ofii falmatanii ragaan itti funaanamee erga ta'ee booddee murtoon kenna malee yaa'iin tokko callisee nama tokko namni kasase duwwaadhaaf itti murteessu jechuudha. Kanaaf dogoggora. ቅዱስ ሲኖዶስ በአካል ቀርበው እንዲያስረዱ በሰጣቸው እድል ያዳ ዶክተር ከነ ዱበታን ሰኒን ያንዲ ክያስ ቶኮማ ወኒ ኦቦሎወን ከነ ጋፈተን ሱን ዋን ሀቃቲ ዋን ዱጋቲ ሶቺን ጅሩ ሶቺ ኢንተርናሽናል ሙቭመንት ቶታሊ በተስካና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተነ balleessuuf maddi amma sochii biyya keessatti agarru kun Itoophiyaa miti. Normaali. Itoophiyaa keessa kan jiru raawwataadha. Ideologically dhimmichi isaa kan ka'u biyyoota biraati. Inni yeroo baay'ees barbaaduu danda'a. So internationalidha bifa lamaani. Tokkoffaan bifti tokko bifa amantaati. Amantaa Ortodoksii balleessanii of jiraachisuuf ajandaa amantaa qabatanii namoonni socho'an jiru. Qaamni socho'us jira. Inni lammaffaa bifa siyaasaati. ሰነድ ቀርበው የተወያዩ ሲሆን በውይይቱ ወቅት ጥያቄያቸውን አስመልክቶ ቅዱስ ሲኖዶስ ካሁን ቀደም በኮሚቴ ተጠንቶ እንዲቀርብ ውሳኔ የሰጠበት እያለ ለጉዳዩ ትኩረት እንዳልሰጠው በማስመሰል ከቅዱስ ሲኖዶስ ዕውቅናና ፈቃድ ውጭ አዲስ መዋቅር ፈጥረው መግለጫ መስጠታቸው አግባብ አለመሆኑን አምነው ይቅርታ ለመጠየቅ ከሌሎች የኮሚቴ አባላት ጋር ተወያይተን እንመለስ ብለው ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ለጳጉሜን 2 2011 ዓመተ ምህረት ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል የተቀጠሩ ቢሆንም በእለቱ የኮሚቴው ዋና ተጠሪ ሊቀ አእላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ያልተገኙ ሲሆን 2 የኮሚቴው አባላት ብቻ ከተሰጣቸው ሰዓት አሳልፈው ከመምጣታቸውም በላይ 2 ግለሰቦች በጽሁፍ ባቀረቡት ምላሽ በህገወጥ አቋማቸው የጸኑ መሆናቸውን የገለጹ በመሆኑ
Ala directly amantaa ortodoksii akkuma amma barsiisaa nabiyyi kaasan duguganii balleessanii amantaa biraatiin bakka buusuuf at the same time immoo olaantummaa siyaasaa gonfachuuf qabatamaan kan seenadhaan dhageenyu sun ta'in yeroo nu jirru umrii nu jirru kana keessatti waan ijaan agarru waan gurraan dhageenyudha. Kanaafuu gama lamaan qoratamti amantaan biraa dhiibbaa irraan gahaa jira. Siyaasni illee dhiibbaa irraan gahaa jira. Siyaasni